Ashamaa harka funee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo bakka jirtan maratti nageenyi kiyyaa kan jaalalaa isinaa ga'uun siinjaa kun sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaatu keessumaan kiyyaarraa barreessaa fi ogeessa dinagdee kan ta'e Hayilee Raggaasaa Adiiti itti dhiyaadhaan siinjaa. Bagola garre. Bagana kan nagde. Hayyeka afeerri keenya kabajuudhaan daawwattoota Maayaa Shoo kabajjee as istuudiyoo Maayaatti imala dheeraa booda waan wal agarreef gammachuu guddaan dhaga'ama galatoomin siinjaa irra deebi'ee. Anillee hedduu gammadeera asitti kabajjanii yaamu keetiif hedduu galatoomitis. Hayyeka ani akka barreessaattiin si beekaa gabaabsiitii daawwattoota Maayaa Shoof immoo Hayileen eenyu kan jiru irra kaa'ifme. Tole haa ta'u galatoomii. Dura akkam ture beektaa Maccii fi Tuulamaa kun walumaan ba'anii galanii walumaan yaasanii obaasanii walumaan lolanii walumaan amna ba'anii jenna. Booda wal didanii jarri kun wal dinnaa walitti duulanii achi Maccii kun gara lixaatti qajeelee Tuulamni immoo Finfinneedhumaa fi waraqaa sanatti hafe. Ijoolleen Tuulamaa sadii mitiire. Sadeen keessaa tokko Bachoo jedhi. Bachoo kun ilma torba qaba. Torbaan isaa keessaa tokko Meettaadha jedhi. Meettaa kanatu ammas torba qaba jedhi. Torba Meettaa keessaa immoo tokko Buyyamaadha. Ilaa gartee ilma Buyyamaa kanatu dhalcha beeka jennaani. Ijoollee dhalchee ijoollee isaa keessaa Laaftoodha jedhi tokko. Laaftoon Godaanaa dhalchee. Godaanaan Eeyyii dhalchee. Eeyyiin Baatuu dhalchee. Baatuun Raggaasaa dhalchee. Raggaasaan Nanna dhalchee yoo dhufa. Takka akkanatti nama ibsu harka hin beeku. Ajaa'iba. Haala bareedaan nuuf ibsite. Mee kitaaba hankee kana jijjiirama tirannaa kan jiru kanaan durbeekaa. Sanitti aansuun immoo torban lameen dabarsine kanatti aseelloo mee daawwattootaaf akkana qabee fi aseelloo kitaaba jiru eebbisiistee jirta. Isaan lameenuu kitaabota falaasama. Irraa haasofna harree mee waanuma falaasama jaan kanarraa yookaan falaasamni nuti mataan isaa maalinni? Baay'ee gaariidha. Gaafiidhuma salgabaa ka'uu qabudha. Falaasamni akka sadarkaa hiikaatiin akkamitti hiikna beektaa? Akka lamatti hiikuun danda'ama. Tokkoo fi hiika jechaa yookaan dikshiinarii miiniingii waan jennu sanarraa akka sanatti hiikuu dandeenya. Kan biraan ammoo conceptual definition yookaan ofuma mataasaa philosophical definition jechuu dandeenya. Akka sanatti hiikachuu danda'a jedhe. Isa jalqabaa yoonaan siif hiikuu jecha isaatirraa yookaan hojjaadha. Dikshiinarii miiniingiin sun maaloodha? Falaasama jechuun filosofii jecha jedhu jecha Giriikiitiin fiiloo inda soofiyaa jecha jedhurraa dhufee jedhama. Fiiloo jechuun jaalala jechuudha. Soofiyaa jechuun immoo wisdom isa jedhan sanadha yookaan immoo oguma jennaati jechuudha. Jaalala ogumaatii jedhan. Agartee ilaalammas waan ogumaa tuni akka lama. Tokkoo fi ogummaa isaa qaamaati yookaan ogeessa muka soofuu jechuu dandeessa. Waan ogumaadha sunillee beeki. Waan tuqamu waan qaqqabamu namni toshu namni bareessu namni miidhagsu namni teessoo kana toshu oguma qaba inni mataan isaa jenna. Sana adda baasuudhaaf I think Dr. Safaan akka jedhanitti yoo ta'e ogummaa jenna isa sanaanii isa kanaan immoo oguma jenna oguma aartii kanaan oguma waan qalbiitiin jechuudha. Dr. Tafaraa Dibaabaa jecha hayyee. Isaan akka sanatti jedhani. Eelaa kitaaba isaanii irratti dhimma kana kaa'aniitu jiru jechuudha. Tole. Sabuu maaloodhaa amma ani waan qalbiitii fi waan qaamaa jedheen adda baasee jara sana. Waan qalbii yoo jedhu waan imaajineshiniidhaan dhalli namaa godhu uumu yookaan kalaqu jechuu dandeenya jechuudha. So falaasamni waan qaamaa miti ilaalna waan qalbiitii siin jechuufi. So oguma gaafa jennu falaasamni oguma jaalachuudha gaafa jennu muka soquu jechuu miti. Oguma qalbii waan qalbii jaalachuu jechuudha. Waan imaajinashinii jaalachuu akka jechuuti jechuudha. Hayyee waan qalbii jaalachuu yoo ta'e falaasama jechuun wannumti qalbii kun maal faadhame? Daasiidha. Waan qalbii suni maaliidha amma wanni qalbiin kun maaliidha yoo jennu qalbii jenna nuti gaafa afaan Oromootiin beeki. Ormi akkam jedha seete waan qalbii jedhu kanaaf nuti jechi keenya jecha tokko fayyadamna.
Ormi garuu akkam jedha fakkeenyaaf thinking jedhan waan qalbiitii beeki yaaduudha yoo ta'e jechaadha. Reasoning jenna. Innillee sababeessuu jechuudha. Imagination wanni jennu sun iliyaada wanni jennu sun qalbiidha innumtillee jechuudha. Waan akka abdii, waan akka amantii, wanni qalbiitti qofa beektu jechuudha. Wanni harkaan hin qabne yookaan hin tuttuqne agartee wanni sunniin wanna qalbiiti. Wanni qalbii kuni garuu qaaman ta'u jechuu miti. Namni agartee diizaayinii mana kanaa hojjechuudhaaf jalqaba qalbiitu hojjeta. Jalqaba yaaddaa jechuu as keessatti dhuma. Yoo mataa keessatti dhuma sana boodadha diizaayinarichi waan silaa qalbiitti beeku sana qaamaan mul'isa. Qaamaan mul'isa. So wanni qalbiidhaa laal waan sana qabata waan hin tuttuqamne qabata ammaaf jechuudha. Amantaa hin tuttuqtu fakkeenyaaf hin qaqqabattu garuu qalbiitti beekta. Maal jechuudha waa'ee amantaa gaafa yaaddu wanni ati qalbiitti beektu suni order ta'ee jira normaalii suma keessa jira. So isadha yaadatta jechuudha. Garuu wanni ati harkaan qabdu wanni ati namatti agarsiiftu hin jiru. Yoo namatti illee agarsiifte maal jettee agarsiista. Ammas qalbiidhumaan nama sanatti himtee jechaan waan silaa himaan prepositionidha wal qabate sana nama sanatti himta maleeyyuu kunoo kana dhabantaan jettee akka kanatti wanni harkatti kennituuf hin jiru jechuudha. Baay'ee ajaa'iba natti ta'e beekta. Waa'een falaasamaa kana hoggaanii fi haala qabatama biyya keenya keessa jiruun nama waa'ee falaasamaa kana haasoo fi nama baratees haa ta'u nama waa'ee kanaa irratti bobba'ee dalagu kana akka waan addaatti laaluutu jira. Mee ati akkamitti hubatte? Yookaan immoo haalli ittiin akkaataan uummata keessa deemtee ilaalte kun maal fakkaata? Mee akkamitti hubatte haala? Namoonni yeroo baay'ee waan falaasamaa yoo jedhanii hin sodaatu beektaa? Sodaatu jira. Ammoo namni falaasamaa dubbisa yookaan beeka yookaan waa irraa jechuu danda'a yoo jedhanillee akka nama qalbii hin qabneetitti illee lakkaa'u suni normaalii dogoggora guddaadha. Akkasitti namni hubachuu hin qabu. Falaasamni maal godha sitti fakkaate? Maal godha beektaa? Namni eenyumtuu taanaanii metafiizikaal waan ta'an gaaffilee metafiizikaal ta'an hin gaafata. Uumama isaatii irraa ka'e. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii walaabuu guddaa kana keessa jiramti. Namni jalqabaa sun maal jedhee gaafate sitti fakkaata? Eessa akka jiru tariiti. Eessa jira laata jedheetu gaafachuun isaa dirqama ta'a. Amma jechaan akkasitti wannoonni amma nuti jechaan haasofnu kun jechaan qindoomuyyuu haa baatan malee eenyumayyuu taanan eessa akka jiru hin gaafatan. Eessa jira? Maal eessaa immoo dhufee jedha. Ishi achi eddanas dhufee immoo eessa dhaqammoo kana booda tole. Kuni mataan isaa falaasamaa jechuudha. Maal gochuun irraa eegama immoo jedha. Addunyaa kanarra dhufee hoo akkan dhufees lafan qabaa asiin dhufee yookaan asiin dhufee deebii mataa isaa hin kennata. Sana booda immoo maal gochuun qaba eessa immoo dhaqa sana booda hoo. Jedheetu jarreen kuni metaphysical question jennaanii jechaadha. Jarreen kana namni akkamitti gaaffilee kana hundum namni kamiyyuu hin gaafata. Keessa isaatti jechuudha si galtee. So keessa isaatti haa gaafatu malee jechaan baasee hin jedhu waan kana. Yaada maleedhaan gaafata malee jechuudha. Unconsciously gaafata jechuudha. So unconsciously dhuma immoo deebii kenneetu jireenyatti fufa. Jireenya qajeelchatti fufa. Okay. Hayyee yoo akkas jennee falaasamni maal inni barbaachisummaan isaa? Namni tokko akkas jee gaafachuu mala. Yoon akkas jee si gaafadhee jireenyuma keenya keessatti falaasamni maaliif nu barbaachisa? Falaasamni maaliif barbaachisaa waan jedhu gaariidha. Akkam seete? Akkamsiin jedhee gaaffileen amma duratti kaasne sunniini nama keessa unconsciously nama keessa hin jiru jenneerra. Warra qalbiidhaan gaaffilee sana baasanii jechootaan qindeessanii gaafatanii immoo deebii barbaacha manaa baantu addunyaa amma keessa jiru kana ijaare. Akkamitti jedhe? Nameen dura old men the primitive men jechuu dandeenya warra waggoota kumoota meeqa dura jiraatan egaa kan gama saayinsiitiin tarii homo sapiensiin kaasuu dandeenya yookaan immoo aadamiin jechuu dandeessa gara amantaatiin si'oota jechuudha. So maal godhaa turan jarri suni waggoota 1000 dura Kiristoos dhalachuudhaan dura namni waggoota 10,000 dura maal godhaa ture? Akkamitti jiraachaa ture? Maaliif ammoo jiraachaa ture? Maaliif jireenyi mayyuu filate jalqabayyuu? Maaliif du'an filatiin? Maaliif jiraachuu barbaada namni? Gaaffilee sanniin akka gaaffilee duratti jenne sana otuman beekin namichi deebiseetuma jireenyatti fufe. Garuu maaltu jira isa keessa warra jechaan qindeessanii gaaffii kana baasanii jechootaan gaafatan himaan wal bukkee qabanii tooyi sirriitti diiteelii isaa hubatanii gaafatantu maal godhaa? Addunyaa amma keessa jiru kana ijaare. Sana keessatti karaa sanarratti saayinsiin dhalate siin jechuu hin danda'a. Saayinsiin amma arginu kun saayinsiin ittiin biildiingii hojjennu peenni kanillee kan ittiin hojjennu waan hundumaa kan hojjete saayinsiin amani. Saayinsiin kun mataan isaa karaa sanarratti dhalate. Karaa falaasamaa sanarratti dhalate siin jechuu hin danda'a. Jalqaba dhalli namaa
waan jarreen sanaaf deebii gaafa dhabu maal gochuudha eegalee supernatural poweriin waan complex addunyaa compleksii taate kana kan uume humna guddaa wayii jiraachuudha qaba. Humni nuti hin beekne kan nu olii kan waan hundumayyuu diizaayin godhe taa'ee diizaayin godhe jiraachuudha qaba jedhaniitu karaa isaanii galeen karaa hubataniini humna guddaa tokko waaqessuutti ka'anii amantaa uumanii akka jechuuti. So gaafa immoo warri immoo lakkii waan kun tariitii ofuma keenyaa qorachuu hin dandeenya ta'aa laata jedhee immoo warri gaafate. Fakkeenyaaf kana yeroo jalqabaatiif gaafate kan jennu western philosophiidhaan ammaaf addunyaa guutee kan jiru addunyaa qabatee kan jiru western philosophiidhaan immoo eenyutu falaasama jalqabe jennaan Teeles nama jedhamudha nama Giriikiiti. Isatu jalqaba gaafate maal gaafata addunyaan nuti keessa jirru kun akkamitti uumame lubbuun jalqaba eessaa dhufte nuti eessaa dhufne jedhee gaaffii kana jechootaan qindeesseela jechootaan qindeesseetu deebii barbaacha manaa ba'e. Bishaan irraa dhufe lubbuun jalqabaa jedheetu amana inni akka sana yeroo sanaaf waan inni dhagaye sanadha. Karaa sana qabannee gaafa dhufne maal argachaa dhufne namni waa qorachuu ofii isaatiin addunyaa keessa jiru kana keessatti waan silaa qoratamee bira ga'u hundumaa qoratee bira ga'u arguu tuttuqee arguu barbaada. Sana karaa qorannooti falaasamni. Karaa qorannoo sanarratti saayinsiin irra beeknu kun dhalatee nuti addunyaarra keessa jiru kana uumannee siin jechuuf. Jechumaaf. Hedduu galatoomii hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota Mayaashaa kan daawwachaa jirtan sagantaa Mayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaatu. Keessummaan kiyyaarraa ogeessa dinagdeedhaa fi barreessaa kitaabota falaasama lamaa kan ta'e Hayilee Raggaasaa Adiiti. Waa'ee falaasama gaarraan tana haala addaatiin hanga amma kitaabilee naannoo isiniif namoota barreessitoota garaagaraa keessummaa istuudiyoo Mayaatti godhadhee kan inni isinirra haasofsiisaa ture keessaa xiqqashoo kun adda kitaabichumaatu damee isaatiin adda jechuudha kitaaba falaasamaadha. Kitaabni falaasamaa kanaan immoo achiin dura waa'ee kitaabilee isaa haasoo keenyaan dura falaasamni mataan isaa maali maaliif nu barbaachisaa akkaataan nuti itti hubannudha moo hiikaa biraa qaba laata kan jiru sanirraa ka'umsa godhadheetiin Hayilee waliin turtii taasisaa turre hamma ta'e akka irraa hubattan abdii guddaadhaan qaba hamma maayyii sagantaa keenyatti nu wajjin turaan isiniin ja'a. Hayyeekaa itti fufnaa irra deebi'uudhaanii galatoomiidhaan siin ja'a. Yoo falaasamni akkas ta'e yeroo hedduu waa hedduu yaaxinoota garaagaraa warruma weesternii kanaaf kennina akkuma warra biyya alaa jennu kana dhugaadhaa isaantu nu dursee waa hedduu eegale barreeffamaanis haa ta'u waa qorachuunis waa qo'achuunis hedduurraan dursan egaa yoonni fi gara keessatti ilaalle immoo garuma biyya keenyatti deebinee uummata keenya biratti qorannoowwanii fi qaroomina jiru yoo ilaalle waa hedduu haasuu dandeenya duudhaa fi amantiis haa ta'u wooma kana falaasama kanaan wal qabatu egaa amma beekumsa wisdamii waan jaan kana barbaadudha yoo ta'e waan uummata keenya keessa jiru hoo hammata akka irraa ilaaltee dhiiroo waan jiru kanan si gaafachuu barbaade. Gaaffii gaariidha galatoomii. Akkuma jetteetu akka dura jalqabas kaasnee ammatti addunyaan keessa jiru kun baay'inaan dhiibbaa yaada warra weesternii jala jirti. Waan baay'ee isaantu kalaqee isaantu jalqabuu yoo jechuu baannelleedha akka orgaanaayizdi ta'ee tooyi bifa ittiin namni biraa hubachuu danda'uun nama biraatiif dabarsuu danda'amuun qindeessanii kan dhiyeessan jalqabaaf isaan ture jechuu dandeenya. Amma maaloodhaanii hankeenya kun garaagarummaan isaanii fi nu gidduu jiru even filoosofiin mataan isaa Giriikitti eegalee wanni jennuufiyyuu wanni jennuuf wanni guddaan akkan jalqaba sii kaasuuf yaale wanni nuti silaa qalbiitti beeknu garuu jechaan baasnee hin gaafanne. Ammas ilaalu wanni nuti ofii keenya hin beekna hin hubanna garuu jechaan baasnee nama biraatiin sheerin goonu yookaan hin dabarsinu yookaan immoo even ofiidhuma keenyaan waan beeknu sana jechaan qindeessinee nama biraatii ibsuu hin dandeenyu ofumaa beekna malee jechuudha. Isaan maal godhanii waan ofii isaaniitii beekan kana jechaan qindeessan aadaa kaalcharii sana developpi gochaatii dhufan. Waan beekan jechaan qindeessuu barreessanii lafa kaa'uu irratti mari'achuu irratti dubbachuu filosoofik diskoorii qabu yeroo hundumaa jechuu dandeessa. Suni aadaa ta'e isaan biratti kaalcharii ta'e. Kaalcharii sanatu dhawaata guddachaatii addunyaatti bal'ate. Maaliif addunyaatti bal'ate kitaabatu jira. Namni eessayyuu dhaqee kitaaba fudhatee manatti yoo gale kitaaba dubbisuu danda'a yaada sana hubachuu danda'a. Nuti garuu ofii keenyaa hin qabnaa
yookaan barreessinee lafa hin keenye yookaan immoo baasnee illee himuu hin dandeenyu baay'ee. Amma rakkoo jirutu rakkoo inni guddaan sana ta'e. Nuti laphee keenyatti hin beekna aadaa keenya keessa wanni jiru barii full of philosophy akka jiru jechuu dandeessa. Hayyee waan kanarratti gaafii tokko irra siqaayetiin dhimma kanarratti irra deebi'eetiin dhufuudha barbaade. Mee ka'umsi kan kee mataan isaa maali? Amma fakkeenyaaf ati ogeessa dinagdeeti. Baankii keessa daleeda. Falaasamaa fi ogeessi dinagdee maaltu waliif fidaa dhiiroo? Xiqqashoo daawwattoota keenya biratti illee gaafii ta'uu mala waan ta'eef maalirraa haatee nuuf barreessite? Kana. Maaloo seetee mana barnootaa akkuma beektu kutaa gara gadiitti akka jirru akkitti nuti barachaa turre unconsciously deemneetu amma yuunivarsiitii seennutti akkasumatti otoo hin beekin akkanuma yaaduma maleedhaan deemnee namni naa beeke. Maalinnaani gara gadiitti wanni waan waa qalbeeffachuun kun badaa miti hawaasuma keessa jirtu irraa kaatee waama jiraachuu yoo ta'e malee waan fiicharii kana clearly adda baastee wanni ofii keetii filtee fedhii kee faana paashinii kee faana rileet gootee filattu waan badaan hin jiru. Ijoollee kamiyyuu ammoo ta'u ijoollee daa'ima gaafattee maal ta'uu feetee jetteen paayileetii yookaan dooktarii jechuu danda'a. Waan biraan akkuma hin jirrettuu beeka. Wanni baay'een akkasana aadaa keessa jiru waan ta'e aadaa ta'ee waan akkas lafa qabateef jechuudha. So ani maaliin godhee ikoonomiksiin seenee noormaalii ikoonomiksii jaalladhee kan baradhe barnoota baay'ee bareedaadha. Isa keessa maaltu jira seetee history of economic thought waan jedhu tokkotu jira. Barnoota baay'ee miidhagaa wayiiti. Inni mataan isaa it is a philosophy, full of philosophy jechuu dandeessa barnooticha jechuudha. Barnoota sana baay'een jaalladhan ture tokko sana jedhe. Lammata immoo dubbisatu gara kanatti na fide ture. Kitaabileen dubbisaa kitaabileen dubbisu kanatu gara filosoofiitti na fide. Kitaabilee filosoofiin jaalladhan ture ergamaa ogee maaliif akka ta'es hin beeku. Gaaffii tuna keessa jira noormaalii akkuma jalqaba sii kaasuuf yaale gaaffii sanaaf deebii argachuudhaaf jecha dirqama dubbisuun waan tureefu dubbisaan ture. Waan dubbisu kana gaafan yeroo sadarkaa wayirra ga'u eegaluu ofii ga'u bakka ta'etti of arguu eegaluun maaliin yaade maaliifan waan hin beeku sheeriin godhu nama biraatiif maaliif hin qoodu waa lamaaf hin barreessa laal tokko maal gochuufanii barachuufanii gaafan fakkeenya jijjiirama tirannaa gaafan barreessu dhimmoonni achi keessatti kaasu suni dhimmoota qorannoo barbaadan qorannoo gadi fagoo barbaadanidha. So jara sana organize godhee qindeessuudhaaf maal gochuutu narra jira sirriitti qorachuutu narra jiraata sirriitti dubbisuu narraa eegama kitaabota baay'ee hedduu riifarii gochuu narraa eegama. So ani sana keessa maaliin ta'a guddachaatiin deema ofii koo ijaaraatiin ofii koo gabbisaatiin deema yaadan jechuu kooti. So inni lammataan maaliif hin barreessaa isan beeke immoo isan argee nama biraatiis yoo dubbise namni biraatiis otoo baree waan jedhuuf ani gara akkasittiin gara filosoofiitti dhufe siin jechuufi. Hayyee hedduu bareedaadha. Maaliin kaasuu barbaade beektaa yaadni xiyyaa yeroo hedduu nuti warri baranneef hin jennus warri akkanumatti barreessus yeroo hedduu poteenshaalii yookaan humna nu keessa jiru hin agarru. Yoo beeynes san baasuu irratti osoo hin taane waanuma magaalarra jirtu waanuma addunyaarra jirtu san rishaafil yookaan risheep goonee kitaabsuutu nuuf salphataansa. Kanaaf immoo amma kitaabni kun kitaaba uumee miti kitaaba falaasamaa maddii isaa immoo kitaabilee garaagaraa falaasamoota garaagaraa irratti hundaa'anii barraan sanirraa waan dubbiste sanirraa hamma ta'e addaabti gochuudhaaf yaaliin goote amma keessattuu aseelloon irratti argeetiin jira hoggaaniif hin dubbisu jechuudha. Kun bareeda garuu irraa daran osoo ta'ee jee kanii yaadee akka gaafittis kaniin siif kaase waa'ee beekumsaa waa'ee wisdamii ji'iin tarii jechi beekumsa jiru kuni sirriitti naaf ibsu dhiisuu mala. Nu keessa jiru ummata hawaasa keenya keessa jiru san dhiiru akka falaasamatti ilaalamu jechuudhaayi. San qorattanii baasuu maal dadhabdanidha warri falaasamoonni ja'aman kunniin maaf baasuu dadhaban. Sanii fi kabiyyaalaa jiru san wajjin wal qabsiisanii waan smart ta'e waan bareedaa ta'e tokko kitaabsuun hin danda'amu dhiiroo waan jiru yaada kanaan keessa deddeema beekta. Hin danda'ama. Garuu akka bidhatee ta'e akka jalqaba kaasuuf yaallee hawaasa keenya keessa aadaan jiru suni filosoofiidhaan riichidhaneerra baay'ee yaadumti isaa hogganaan fakkeenya amma filosoofii guddaadha
otoo qorame tokko tokkoon isaa jechaadha. Tokko tokkoon akshiniin achi keessa jiru sun jechuudha. Wanni nuti goonu wanni amma fakkeenyaa fi kitaaba jijjiirama tirannaas ta'ee isa kana gaafiin barreessu wanni nani godhe maalidha. Kitaabileen dubbisaa ture siin jedheera. Kitaabilee falaasamaatii. Falaasamni noormaalii kitaaba falaasamaa qofa dubbistee waan barreessitu miti. Seenaa beekuus irra jiraata, saayinsii beekuus irra jiraata, waan saayikolojiin beekuutu irra jiraata, waan kamiyyuu jechuudha. Asoosama fakkeenyaaf nan dubbisa, filosoofiin barreessaa garuu asoosama nan dubbisa. Walaloo nan dubbisa. Jechuun wanni hedduun waan hedduu walitti qabdeetu cuunfiteetudha falaasamni kan barraa'u malee akka falaasama qofa waan dubbistuuf hin barreessitu. So maal ta'e amma wanni nuti dubbisnu sun nuti kan barraa'e kan weestarniiti akka jiruuni. Kan weestarniiti kan barraa'ee jiru miti. Amma nuti immoo bara keenyatti keenya maaliif midhaagsuu dadhabnee keenya maaliif barreessuu hin dandeenyudha. Barreessuu dandeenya. Maaliidha gaafa wanni gochuun nurra jiraatu. Dadhabuun barbaannu dhiiroo. Wanni gochuun nurra jiraatu maaloo jedhee. Comparatively lamaan saayyuu beekuun nurra jiraata jalqaba jedhe. Sana gochuudhaaf ammoo yoo xiqqaate filosoofii weestanii sanaa afaanuma keenyaan afaan hubachuu danda'uuni nama yaada sana qindeessee nu dhiyeessuu nu barbaachisa. Inni karaa tokko. Inni daandii tokkodha beeki. Namni biraa immoo maal godha? Namni aadaan qoradha aadaan sirriitti beeka jedhu immoo maal godha? Filosoofii weestanii kanaa fi aadaa keessatti waan arge sana jarri kun bar wal fakkaatudha. Because filosoofii weestaniidha akka kanatti dhiyaateera. Sigaltee afaan Oromootiin dhiyaateera. Kuni karaa tokkodha. Nam tokkotu karaa kana qabata. Namni biraa maal godha? Jara namni tokkos aadaa kophaattis aadaan taa'ee qoradha namni jedhus jira. Aadaa taa'ee namni qorate namni diiplii beekuu jechuudha. Aadaa Oromoo yoo fudhatte fakkeenyaaf kitaabileen aadaa Oromoo irratti barraa'an kan warra alaatiin barraa'antu baay'ata yeroo isumaayyuu xiqqootu jira isayyuu taanaanii. Maaltu barbaada aadaan Oromoo dubbisa kitaabaa qofa miti kan inni barbaadu. Aadaa sana beekuudhaa fi hawaasallee dubbisuutu barbaachisaa ta'a. So amma afoola keessa jira ta'a filosoofiin nuti barbaadnu sun qixa weestarniitti paralelii oofuudhaaf akka nu tolu afoola keessa jira ta'a. Afoola sanallee qorachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. So inni kun karaa tokkodha. Karaa kana nama tokkotu qabatee deema. Karaan biraa immoo namni aadaa qorachaa jiru jira. Aadaas nama sanatu qabatee jira. Gidduu kanatti namni biraa dhalachuudha qabaata. Namni akkam godhu namni waan aadaa qorannoo aadaa sanaa fi jara kana lamaan wal bira qabu jechuudha. Yookaan immoo walitti fidee dhiyeessuu danda'u jiraachuudha qabaata. Namni tokko hundumaa hin godhu. Hayyee. Kitaaba kana amma naaf askanni daawwattoota keenya egaa aseelloo jaa. Aseelloo jechuun maal jechuudha mee kanumarraa kana? Aseelloo jechuun afaan Oromoo kan biraatiin waaqolii tolfamuu akka jechuuti. Waaqolii tolfamuu yookaan God osoo hin taane godnas isa jennu kana. Yookaan small letteriidhaan God itti gaafa barreessitu small yoo ta'e sana bakka bakkas. Haaya. Kitaabni kun hanga hubannaa keeyyatti bareedaadha. Jeetiin yaada bareedaadha hoggaan joogaa bifaan akkana kalarii isaa kana hunda laalee osoo hin taane keessi isaa qabeeyyii isaa aadaa wajjin wanni wal qabsiisuudhaaf yaaltee ni jira. Dhugeeffannaa haala qabatamaa addunyaa wajjin jiru haala ati irraa hubattee kitaabilee garaagaraa dubbistee irraa rifar yookaan immoo irraa fudhattee waa ittiin ibsuudhaaf yaaltee. Sun hedduu takka natti tolee jira falaasama qabaa siyaasa qabaa dinagdee qabaa waa hedduuf keessaa qabaa bareedaadha akkanatti waliif fidanii cuunfanii kaa'uun mataansaa nama taa'ee ilaaluuf boo akkas maaliif hin goone kun bakka kanatti hanqate jechuudhaaf ni salphata nama taa'ee san immoo qindeessee barreessuuf immoo namuma waa barreessuu beekuutu kana hubata jeetii yaada hedduu bareedaadha ammaasis takkaanii rifaransiiwwan yookaan immoo kitaabilee ati irraa wabeeffatte as irratti kaa'uudhaaf haalli ittiin yaaltee akka appendiksitti kun mataan isaa bareedaadha. Mee ani kitaaba kanarratti gaaffiiwwan dhiyeeffachuu barbaadu keessaa maal inni kaayyoon humti kitaaba kana aseelloon amma jijjiirama tirannaa kun kitaaba kan jalqabaa. Normally evolution ilmi namaa kun isaa kee akkamitti bara nuti jirru kanatti generation kawammoo labata keenyatti hangam geenye waan joosan irraa dubbata. Aseelloonoo
yeroo maaliif barbaachisee hin jaabee taagitee tokko Haayileen maal yaadee kana barreessee hin jaa ati maal jette? Aseelloonni maaliif barraa'ee gaaffii gaariidha. Akkam seetee edda gaafa dhalannee hawaasatti makamuu eegallu wanni akka uffata reedimeedii beektamti. Uffata reedimeedii jechuun isa uffatuma hodhamee si kennamu. Hodhamee si kennamu jechuudha. Wanni baay'ee akkasumatti uffanna nutti kennameetu jechuudha. Aadaan nuti keessa jiraannu ta'uu danda'a, amantaa hordofnu ta'uu danda'a, maaloo ta'uu danda'a. Jarreen suni keessaa amantaan jechuudha. Fuudhamee sitti kennama, hin gaafattu, hin qorattu, qabattee qajeelchitee ilma kee itti dabarsita. Kun ammoo maaliif sisaa tila sitti fakkaate? Otuu amantaa waan gochaa jirtu otuma hin beekin umrii kee guutuu yookaan mana masgiidaatti yookaan ammoo mana kiristiyaanaatti deddeebi'aati. Otuma maalummaa isaa hin beekin deddeebi'aati umrii kee dabarsita. Maal gochaatii akka jirtu illee otoo hin beekin jechuudha. Namni baay'een fakkeenyaaf ani maatiin koo otoo fudhattee maal gochaa akka jiran tariitii adoonno amma understanding sun akka jiru jechuudha. Mana waaqaa hin dhaqu hin kadhatu. That's right. Mana waaqaa kadhanii kadhatu maal gochaatii akka jiran gaafa siin jedhuugaa amantaan sun eessaa dhufee akkamitti dhufee waan nuti kaalcharii keessatti beeknu hin jiraa miti. Oromoon mataan isaa ofii isaatiif waan amantaa mataa isaa danda'e hin qaba. Afrikaan akkasuma jechuudha. Afrikaan rilijiniidha. Oromoon rilijiniin almost. Warri kiristiyaanitii warri islaamaa maaloon kun immoo iddoo biraatii dhufanii akkuma beektu. Garuu namni gaafatu hin jiru waan kana. Namni qoratu hin jiru. Eessaa dhufanii akkamitti dhufanii maanni jalqabbiinsaa namumtuu akkamitti maaliif waaqeffannaan eessaa dhufe jalqabuma isaayyuu. Akkamitti namni waaqeffannaa gaafa hin jedhu waaqeffannaa isa Oromoo jechuu koo miti. Worship jechuu kooti akkuma walii galaatti jechuudha. So eessaa dhufe maaliif kadhata Waaqayyoon? Eessatti beeka? Eessatti arge? Yookaan ammoo Waaqayyoon humtuu eessa jira? Maal gochaatii jira namni kunidha. So waan kuni filosoofiidha. Filosoofiin specifically yoo ilaalte immoo philosophy of religion jechuu dandeessa. So waan amantaati kaasa. Argiteerta yoo ta'e xiinsammuu hin kaasa. Xiinsammuu namaa hin kaasa. Waa baay'ee kaasa. Qorannoo arkeoloojii hin qaba. Qorannoo arkeoloojii dabalatee immoo waan saayinsii hin qaba. Jarreen sun hundumtuu qindaa'anii maal ibsaatii jiru? Waa'ee amantaa ibsaa jiru. History of religion ibsaatii jiru. Maal akkamitti ibsaatii jiru? Philosophic idea isaaniitti ibsaatii jiru. Akkamitti eegalee maaliif eegalee xiinsammuun nama jalqaba primitive society maal gochuudhaaf amantaa eegalanii waaqessuu akkamitti eegalanii xiinsammuun isaanii yeroo sana ture immoo maal fakkaata? Akkamitti waliin bahanii galuu? Akkamitti immoo agartee wajjiniin oolanii bulanii as ka'an waan jedhu jechuudha. Sana keessatti amantaa fidan waan. Ani yoo na gaafatte kitaabni kun hogbarruu Oromoo keessatti gahee tokko gumaacha jeetiin yaada. Roga kamiiniyyuu hogbarruun Oromoodhaa kan keessa hin qabne qabaachuu hin qabu jee waan amanuuf akkanatti miidhagsitee nu dhaleessuu keetiif galatoomiinsi jaa gumaacha keetiif jechuudha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show kan daawwachaa kan jirtan sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaatu an qopheessuun sagantaa kana Rasheet Tarrafaa Jiiti keessummaan hiyyaarraa immoo inni ifiin maal akka joon beeku an barreessaa fi ogeessa dinagdeetiin ja'anii kitaabota falaasama lama jijjiiramaa tirannaa fi amma immoo aseelloo kan jiru kanaan of dhaleessee jira. Kanuma wal qabatee irra haasa'uudhaaf as istiidiyoo Maayaatti argamuudhaan waa hedduu irra haasa'uuneetti kan jirru. Hamma maayyii sagantaa keenyatti nu waliin turaan isiniin ja'a. YouTube Maayaa TV Show like subscribe share gochuu hin dagatinaa. Warreen nu waliin taatanii sagantaa Maayaa Show sponsor gochuu barbaaddan immoo karaa lakkoofsa bilbila keenyaa 0911 nu qunnamuudha dandeessanii isiniin ja'a. Ammallee nu wajjin tura. Hayyee haa galatoomi. Yeroo qabnu waliin mata dureewwan gaggabaabsinee kaasuudhaaf ni yaalla. Falaasfaan eenyume? Namni ibaluun bar nama falaasamaati. Kan jennu nama akkamiiti? Who is philosopher? Who is philosopher? Yeah. Nama akkamiitiin falaasaadha jenna beektaa? Nama shaarpii hidhatee deemu nama areeda guddifatee nama akkamiitiin jenname? Nama akkasii otoo hin taane falaasaan nama akkamiitiin? Nama dhimma tokko irratti yaada qixaa ta'e qabu
yaada organize ta'e kan yaadota kana duraatirraa adda ta'an kan qabu pilaas immoo yaada sanaaf hordoftoota nama qabu. Hordoftoota nama wayii nama yaada sana deeggaruuf jechuudha. Nama akka sanaatu falaasaadha jennaan. Sookraates falaasaadha gaafa jennu lafuma kaanii miti. Falaasa qofa osoo hin taane akka addunyaattu abbaa falaasaati jaameeti. Jennaan maaliif akkas jennaan tokko hordoftoota ammas hin jedhe sana hin qaba. Lama yaada qindaa'aa ta'e dhimma wayii irratti dhimma amantaa kaasee yoo ta'e amantaa irratti dhimma jaalalaa kaasee yoo ta'e jaalala irratti gartee waan dhimma dhugaa kaasee yoo ta'e waa'ee dhugaa irratti yaada qindaa'aa ta'e wayii argachuudhaaf nama maal godhu nama gaaffii gaafatudha. Falaasaan nama gaaffii gaafatudha tokko. Gaaffii qofa miti immoo nama gaaffii gaafatu sanaa fi stiil deebii argachuu dhiisuu danda'a falaasaan baay'ee wayii. Gaaffiidha karaan isaa ta'uun karaa gaaffiiti waan ta'eef jechuudha. Gaaffii sanaaf deebii argachuu miti dhimmi isaa. Gaaffii sana keessa waan argamantu waan baay'een jiru waan nama qaran jechuudha. Hojiin falaasaa gaafachuudha hin gaafataa garuu gaaffiin isaa organized well organized. Akkasuma gaafuma karaa deeman gaafatu tun ta'ini waan qindaa'aa ta'e wayii gaafachuu waan danda'u. Hayyee inni biraay toora maayyii gaaffii keeyyatti dhufuudhaa fi wanni guddaan waan nuti qabnu dandeettiis haa ta'u qorannees haa ta'u qo'annees haa ta'u wanni nuti dhaleessinu waan nuti irratti bobbaane jireenya keenyaaf galtee ta'uu mala. Galtee ta'uu qabas. Waa lamaan tokko karaa dinagdeetiin inni kaan immoo jireenyuma keessa intrinsiik isa jennu saniif galtee nuuf ta'uu qaba jeetiin amana. Falaasamni galtee jireenya keenya maalidha? Karaa dinagdeetiin immoo karaa qalbiitiin nu utubuu danda'a. Jireenya keenya jijjiiruu danda'a dhiiroo falaasamni. Of course jireenya keenya jijjiiruu danda'a. Jireenya keenya jijjiiruu danda'a yoo jettu kaa hankooti sankeetti jechaa jirta. Hankoo qofa miti. Namni falaasaanii jireenyi Sookraates akkam ture jechuu hin dandeenyu. Addunyaan Sookraates kireetii godhe uume immoo akkam fakkaataa inni gaafachuu dandeenya. Sookraates maal godhee gaaffii sana gaafachuu isaatiin maal godhee jechuu dandeenya. Soosho ikonomikii biyyattii keessa jiru biyya sana keessa jiru miti sanaa olitti iyyuu addunyaadhaafuu qalbii namaa irratti waan inni jijjiirame inni fide. Salphaatti arguu waan dandeenyuuf rakkoon qabu sun jechuudha. Garuu Sookraates mataa isaa jireenya akkamii maaliif jireenya isaa geeddaramuu dide jennee gaafachuu hin dandeenyu. Amma waan qaamaa miti sirumaayyuu akka jalqaba sii kaasee filoosofiin waan qaamaa miti waan qalbiiti jennee. Waan qalbiiti. Itti quuftaa, itti bashannantaa, itti bohaartaa tokko lammata immoo waan fedhii keetiiti yoo ta'e fedhii sana keessa itti dheebuu baata akka jechuuti. Gaaffiidha wannichi. Deebii barbaaddaa deebii barbaaduun sun qorannoo si gaafata. Qorannoon sun immoo karaa ittiin waan haaraa argattudha. Nama tokko namicha haa gaafatu malee namni karaa qorannoo sana qabatee deemu isa qofa ta'uu ni jiraatu. Abbaan barbaade karaa sana qabatee deemuu danda'a. Karaa sana irrattidha akkan jalqaba siin jedhe saayinsiin kan dhalate karaa sana irrattidha. Karaa gaaffii sana irratti karaa waa gaafachuu waa qorachuu sana irrattidha. Teelas addunyaan kun nuti keessa jirru kuni barii ofii keenyaa qorannee bira gahuu dandeenya. Supernaturally waan qaama biraatiin nutti kenname yookaan nutti fe'ame otoo hin ta'in ofuma keenyaafuu eessa akka dhufne beekuu ni dandeenya jedhee gaafachuun isaa saayinsiidhaaf karaa saaqee waan biraan goone qorattoota biraa hedduutu karaa sanarra bobba'ee saayinsii argachuu dandeenya jechuudha. So filosofiin akkati jettee jireenya keenya jijjiiruu ni danda'a? Yes of course. Jireenya keenya sirriitti geeddaruu danda'a. Akkan siin jedhee saayinsiin ilma filosofii jechuu dandeenya. Hayyee hedduu galatoomii maayii irratti kitaabni kun eebbifamee jira. Yeroo baay'ee kitaabileen ni eebbifaman anaan dabalatee na gaafatanii uummanni ni gaafata hawaasni ni gaafata namni dubbisuu barbaadu garuu kitaaba san magaalaarraa yookaan immoo gabaarraan argatu eessa akka argamu hin beekani gabaabumatti kitaabni kun eessa argama? Kitaabni kun ammaa fi ganaa rabsuu isaa hin eegalle garuu Finfinnee keessa mana kitaaba Illuu jira. Gara Jamootti kan argamu jechuudha. Dheengadduma kan eebbifames akkuma argite. Torbaan lamaan dura jechuudha. Amma kana booda gara manneen kitaabaa kamittiyyuu Adaamaa dabalatee manneen kitaaba Finfinnee keessa jiranii fi naannawaa Finfinnee jiran hundattuu argachuu danda'u. Argachuu danda'anii kanaafuu kabajamtoota daawwattoota keenya aseelloo bitachuudhaanii akka dubbistan namoota isin jaallataniif kennaadhaanis akka gumaachitan manneen barumsaatti akka keessan isin affeera. Ani xumureetiin jira bakkaan hanqisee yoo jiraate carraan si kannaa irra kaayif. Tole galatoomii.
bakka hanqistan jiru waan baay'ee tuttuqneerra waan sitti haasa'uu hin danda'amu waan ta'eef maalinni namni dubbisuu qabu jedhan yeroo baay'ee nama waa barreessitu akka dubbisuu qabuutti ilaala namni. Akkanaa galutti garuu namni eenyumtuu taanaanii namni jiraachuudhaaf dubbisuu qabaan jedhani. Jiraachuudhumaaf lubbuudhaan turuudhaaf dubbisuu akka qabuutu natti dhaga'ama. Dhugaadha addunyaa nuti keessa jirru keessatti amma biyya keenyatu waan saayinsii kanarra duuba jiraachuu keenya malee namni beeksisa Mayaa Show jedhu dubbisuu hin dandeenye lubbuudhaan turuu hin danda'u baay'ee yeroo booda jechuudha. Ammatti waa dubbisuu beekuun homaa si fayyaduu dhiisuu danda'a. Dubbisanni siin jedhu kaa dubbisa waa dubbisuu dandeettii arfan jiran keessa akkas jechuu gooniti. Namni kitaaba dubbisuu qaba. Eenyumtuu kitaaba dubbisaan siniin jedha. Abbaa barbaadeyyuu haa ta'u lubbuudhaan turuudhaaf kitaaba dubbisa hin jedhan. Hayyee hedduu takka galatoomii. Hayyee akka kabajamtoota daawwattoota Mayaa Show kan daawwachaatiin turtan sagantaa Mayaa ture. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaati kan ture. An qopheessuun sagantaa kana Harashee Tarafaa Faajiitiin ture. Keessummaan kiyyaarraa immoo ogeessa dinagdee fi barreessaa kitaabota lamaa kan ta'e Hayilee Raggaasaa Adiitu na waliin ture. Turtii taasisee waa'ee kitaabilee isaa irraa haasofne keessumattuu immoo falaasamaan wal qabatee uummanni keenya haala ittiin hubatuu fi dhugumattuu immoo falaasama jechuun maal akka ta'e irra nu kaa'ee waa hedduu irraa akka baratan abdii guddaadhaan qaba. Hamma torbaanitti torbaan gaariin isiniin ja'a. YouTube xiyyaa Mayaa TV Show like subscribe share gochuu hin dagatinaan isiniin ja'a. Dhaabbileen garaagaraa Mayaa Show waliin ta'uudhaan dalaguu kan barbaadan immoo karra keenya banaanaa karaa lakkoofsa keenya 0911 76 93 14 nu argachuudha dandeessanii nageetti galatoomaan isiniin ja'a.